هذا ولا أبا خامس أبا خامس تكفى من جسدي لا تكفى رجالة جبلتي يد وان تقول هند ولا يا أخي فيكم إيه أنتم والله nama jaba نما جبا والله العظيم نما جبا أسأله يعني مودي لا خزون تاني فعلا أبا خامس نما جبا والله العظيم duga wallahi دروسي بالبلو يا جلتي كم شو قرماني Dhagaye silkiitii as jala keessee fi قلت له أنا كم ويسانا تيجي لا أخذ كني أبغى garuu ati قلنا كده يروحون هندي ولا بيجي على تسنبو amala toliiti nafaarsiin jettu du'a nafaarsii jeegaa عم تقول والله يورث رزقه في دلالة ثم غير رزق kan nama riskii namaa yeroo nuti qabeenu wallahi gaayi Tahu bata aja ini kalau tahu misalnya aku bera orang media aku bera orang tahu betul. ani saahibuma kiyya saniif kaameeraaf qabee jaartummaa isaa san bira galee akka darasaatti yoon hin nyaaddeerra na baase. Kamu kerja tak bagus, jelasan tak tunas siar ke masuk kayak beragar. Ani uummata keekaas jala jiruuni gargaara badeeyyeessa. Apa ini beta? Hmm. Ini dari mana ini beta nih? Ini tahu saya betul. Ya, jam tadi cuma ada tempat kita bukan ada benar. Aku barang komen sih namni. Komen sih aku bisa lihat itu kenapa dia sentuh tawang kan udah sih dia kamu sih saya kira bakal. Rakkoon koo waan sirraa hin deemu garuu jecha kiyya waan takkaanis goolabeeti jabaana anis zaa torbanatti jira ammaan haruuza dalagee galu jira. Ah ya. Aku mikir tuh. Akkami beekte? Kita kau ni aku berdua ini tabah hanus. Kulfin sa, andi ana. Qulfiin ni qarraxamtiis rabbi si haa beeksisu qulfiin ni qarraxamti. Taatu karena semudlen taatu yani. Yadda wanta naaf nagi yani qalbi takka mukadda lallaftu lallabe rarafa. Intala kofoo kaayyattuus hin jaammicoon sun. Yaaboo kofoo kaayyachuu miti dubbiin. Amma waa'ee namaa dhiisaa dhugumatti qaadaan kollu wallu. Ergama qaba bareedduu ergama qaba. Ummu Kaanus ni beekti dalagaa tiyya. Abshir gana ejjita akkasiin si dalaguu jijjiite waggaa dhugaa sii taate ejjite ilaala akkana hin ta'in hawaanni sii dhaama itti yaadi dafi. Yaadaan bulaayeetti yaadee buleetiin boru walitti. Yaadaa buliitii ganama naadan walii insha Allah karan murra. Uummanni komantii kunis hin baasu anumaa fi atii fi warra wal beeku wal baasa. Taate bakka. Bakka karaa nageenyaa soomana kana insha Allah walitti deebinee Ameerikaadha. Ameerikaa soomanni hin tolu biyyuma raawwatan soomannaa qochiisa kutee amti. insha Allah bakka wala garra Ummu Kaanus nin deemaanis. Ayyaamti my brother galatoom yaada gaarii min dhaqqabaabse. Sombi khayada lagi onne dhabdus. Dalagu diddeeyye inshallah. Inshallah. Ayyee. Kitaaba wannaa dubbisaa buudhaa
kitaaba jaalalaa. Kitaaba jaalalaa warri dubbisu jirtanuun eebbanii mee keessan kanaan kara ga'uu laalan. Abshir. Tayyee salaamata. Waalaikum. Kaafe deebiin beeku torbaan sadii hin deema maaltu jira nagaamin. Gana imimmaan boca imimmaan. Imimmaan moo dhiigaa imimmaan duraanis bo'umatti hin jiraatu. Isiin rafuun darmaan booyaa sumarratti hin booyee. Jechuun dhiigaa. Dhiiga boocee hojjetallee wayyumaa imimmaan garuu na biratti waan laafattu maal jira imimmaan. Garuu sirra bareeddi. Marra bareeddiniin. Isaa seerga injeeniiti kan nuti rabbiin haqarraa qarrabani. Hono laal daawwattoonni keekaas jala jiru hundinuu eenyu bakka irra bareedu siif himan. Mara xiqqoo mara guddaayyee. Hono waaniifaaf beekaa'u. Sirra xiqqoo ijoollee. لا حول ولا قوة. هاي كتابك أنا ما نبنتاني أبليتان هذا كان بر. Nadagi maal jaanni beektaa? Doktor Zaakir hin dhageeffanne? Waata kun beekan. Inni gurra na baatee hin beekan. Laal zamana boodaa kana dhalaa waan heddummaattuuf. Obboleettii teetii miisiinis 4-3 yoo fuudhe rakkoo qaba. Rahmata godhuun jechuudha. Egarree uummanni sahabaa akkana jaartiifaa gaafa ansaarrii jaartiifaa ati sitti ni muka waa'ee kanaa. Hamdi wallahi anumaatu takkaas ta'ee lamaas ta'ee sadiis ta'ee afuriis ta'a. Akkana jechuun ati obboleeyyan kee kadhalaatiif hin yaadne. Garuu ati yaaduu baattuufis nuti ni yaadnaan lama qopheesseetiin jiraafisii malee. هذه يا حبيبتي هذا كان ما دي همدي أما جودين شباب نك كيساني هدي كنا لفجرا ورّي كنا تيسو غرمامي ونده برباد الجرخوني سو غرمامي تكتو كنا راكرا تكرا جدتي ما دلال لني كويس Sanumaan aduu bisigaa jechuun laal karaa dheeraa beektaa. karaa dheeraadhaanti. Ati si amananii beektaa mee anaaf naaf dubbista si cinaa jirtu sana. This is my sister. Hai. Obboleettiin ta'e hin fuutu? Obboleettii yaa diaspora miti wal baqattuudha. Diaspora seera faarfatu. Baqattuun feetaa baqattuu seenaan biktii rabbii tana munaaliisa ta'u kaartuun daajjira baqattuun kaayiroo tumsanii foo keessaa uta addaati wallahi. Baqattuun istiidiyoo teenyee hunoonu nu cinaa dhibbachiisu jira narraa dhisi baqattuu. An Cairo jiraadhamti. Cairo Egypt. Kaayiroo jechuun Itoophiyaa maadhiisi? Yennaan karaa Mexico kanaan Ameerikaa jalaan seene ta'e taate. Alla garuu namni si jaalata laa gartee hamdii baasii. Maali rakkoon ta'e san hamdii fooloo godhaan hamdii maaliin baasan? So inni maal qaba normaal ummanni manni fayyadu. Isiniin kun barnaataa ta'anii bara. Garuu mukaanus dubbii reefu siin jeessan laaftutti ilaalini soommana as deema. Yoo murtii takka hin kennine ani aruuza aniif qabeetiin jira saayiba kiyyaaf. Kaameramaan bilaashin narraa godhiifatti. Nuti waan babbareedduu araba babbareedduu akkasii agarree yoo bira qonne. Haraami miti rabbiin hun jaalatu ammata meeqa lafa nyaati jirti hafte haraam isaas barka. Maya. Isaas baasuu numa rakkoon qabu. Didiidha.
namni lafa Garbati Allah onni illee daban sombaan nama adooda akkamitti akkana kofaltee na hojii haasofte garuu. ati immoo maal sunatti qaceelte nagaa hundatti lafa irraa hin baasin. Ani dhage wayi immoo kaanas wayi.